Baha Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti milishoonni PP wobootti makamuun dhagahame. Sulultaa Gooroo fi Hattee keessatti sirni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP hawaasa irratti meeshaalee gurguddaa dhukaasuun dhagahame. Aanaa Daarimuutti loltoonni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa abbaa maatii tokko ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisuu jiraattonni himan. Sanbata galgala osoo Doonaald Tiraamp irbaata nyaatanii haleellaan raawwatamuun dhagahame. Eebila 26 bara 2027 shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii haga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Baha Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti milishoonni PP wobootti makamuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaalee akka Waamaa Galoo, Jimmaarjoo, Nunnuqumbaa, Biilloo Boshee fi kanneen biroo keessaa milishoonni PP irra deddeebiin wobootti harka kennachuu fi mooraa PP keessaa gara magaalaa miliquu itti fufanii jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Akka maddeen himanitti murni Bilxiginnaa yeroo garagaraatti uummata nagaa afaan qawween ukkaamsanii gara dirree waraanaatti ergaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u, warreen dirqiin waraanummaa leenjifaman kunneenis abadan dirqamaan qawwee hidhannee uummata keenya irratti yakka seenan nu gaafatu hin raawwannu jechuun meeshaa fi hidhannoo isaanii fudhachuun gara obbolaa isaanii wobootti makamuu akkasumas mooraa PP keessaa miliquun gara magaalaa birootti baqachuun jiruu fi jireenya isaanii geggeeffachaa jiraachuu maddeen itti dabaluun gabaasanii jiru. Murni Bilxiginnaa irra deddeebiin harka kennachuu fi miliquu milishoota kanneeniif raafama hamaa keessa seenuun maatii milishoota kanneenii irratti hidhaa fi saamicha raawwachaa kan jiran yoo ta'u, tarkaanfii murni Bilxiginnaa fudhachaa jirus homattuu osoo hin lakkaa'in hanga gabaasni kun qindaa'etti itti fufiinsaan mooraa PP onsanii keessaa badaa jiraachuu gabaasni maddeen keenya irraa nu qaqqabeen ifoomsa. Sulultaa Gooroo fi Hattee keessatti sirni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP hawaasa irratti meeshaalee gurguddaa dhukaasuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaal Nasruu Sabaa waan qindeeffate qaba. Eebila 25 loltoonni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa PP sulultaa ganda Gooroo fi Hattee keessatti meeshaalee gurguddaa akka moortoraa fi dishqaa uummata nagaa irratti darbachuu fi itti dhukaasuun qabeenyi uummataa kanneen akka beeyladootaa hedduun bakka bobbaatti kan ajjeefaman yoo ta'u, hedduun immoo madaa'uun caccabanii akka tajaajila hin kenninetti hafuun ibsameera. Dabalataan qonnaan bultoota hedduu qonna keessatti itti dhukaasuun hojiirraa ari'anii qilee fi bosona keessa naanneessaa ooluu jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Ona sulultaa keessatti gochoonni fokkisoon akkanaa uummata aanichaa irratti loltoota mootummaa naftanyaa PPtiin raawwatamaa turuun ni yaadatama. Namoota nagaa qabanii hidhaa baasanii halkan ajjeesuu fi maqaa gibiraatiin saamichi guddaan akkuma itti fufetti jiraachuus eeraniiru. Uummanni qe'ee isaarraa gara dhaquus dhabee baheetis galuu dadhabaa akka jiru itti dabaluun qeerroo bilisummaa Oromoof eeraniiru. Aanaa Daarimuutti loltoonni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa maatii tokko ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisanii jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Diramuu ganda Ifaars keessaa eebila 1926 sirna dhableeyyiin waraana PP abbaa maatii kan ta'e nama maqaan isaa Hasanuu Dabalaa jedhamu halkan keessaa toora sa'aatii 4tti mana jireenya isaa dhaqanii ukkaamsuun achi buutee faana miila isaa dhabamsiisanii jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti namni kun siyaasa kamirraa walaba yoo ta'u, jaleewwan Bilxiginnaa ammoo sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhu itti maxxansuun kan yakkan ta'uu dubbatu. Ergamtoonni faashistii Bilxiginnaa bututaa sirna nama nyaataa jiguuf raafamarra jirtu suphuuf jecha meeshaa ilmaan Oromoo irratti sarbaminsa mirgoota namoomaa raawwachuu itti fufanii jiru. Sanbata galgala osoo Doonaald Tiraamp irbaata nyaatanii haleellaan irratti raawwatamuun dhagahame. Bal'inni oduu akkatti aanutti dhiyaata. Sanbata galgala affeerraa irbaataa gaazexeessitootaaf dhimmoota masaraa mootummaa Ameerikaa White Houseiif gabaasaniif qophaa'e irratti yaaliin ajjecha ammas pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti raawwatameera. Hoteela sagantaan kun keessatti qophaa'e keessatti sagaleen dhukaasaa akkuma dhaga'ameen qaamoleen nageenyaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi giiftii duree Meelaaniyaa Tiraamp hatattamaan achi baasan. Tajaajila nageenyaa Ameerikaa taatee dhukaasa kanaan namni miidhame akka hin jirre ibseera. Akkasumas namni dhukaasa kana banuun shakkamu tokko to'annoo jala ooleera.
namni shakkame kun qawwee hidhachuun qondaala odeeffannoo addaa Ameerikaa irratti dhukaasa banuu qondaalli FBI Reutersitti himaniiru. Taatee kana booda Tiraamp White House'itti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin taateewwan akkanaa yeroo hunda kan nama rifachiisan ta'uu ibsan. Akkasumallee toora miidiyaa hawaasaa Truth irratti Tiraamp akkas jechuun ibsaniiru. Namni dhukaase to'annoo jala ooleera. Ani immoo saganticha itti haa fufnu kan jedhu yaada dhiyeesseen jira. Garuu qaama seera kabachiisuun waan hin fudhatamneef guutummatti waan isaan jedhaniin qajeelfama jedhan. Innii fi giiftii dureen isaa qaamolee nageenyaa eegsisaniin bakka sanaa akka gadi dhiisan taasifamuu ibsan. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma oduu birootiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.